Hello, my beautiful families. Welcome to Oro English. This is Oro English with Sis. Ani eenyu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin Who am I? Who am I? Who am I? jechuu ni dandeenya jechuudha. Who am I? Who am I? jennaa jechuudha. Good. Inni eenyu? Inni eenyu jechuu yoo barbaanne immoo bakka aamii isii galchuutiin bakka a immoo hii galchuutiin who is he? Who is he? jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. Ati eenyu? Ati eenyu? Ati eenyu jechuu yoo barbaanne immoo who are you? Who are you? Who are you? Who are you? jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Excellent. Excellent. Dhageesseettaa? Dhageesseettaa? Waa'ee waanna tokko haasofnee dhageesseettaa jechuu yoo barbaanne have you heard? Have you heard? Have you heard? Have you heard? jechuu ni dandeenya jechuudha. Have you heard? jechuun dhageesseettaa jechuudha. Xumurteettaa yookiin raawwatteettaa jennee immoo nama tokko gaafachuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin have you finished or have you done? Have you done? jechuu ni dandeenya jechuudha. Have you finished or have you done? jechuu ni dandeenya jechuudha. Fedha qabdaa? Fedha qabdaa? Fedha qabdaa jechuu yoo barbaanne immoo are you willing? Are you willing? Are you willing? Are you willing? jechuu ni dandeenya jechuudha. Are you willing? jechuun fedha qabdaa? Interestedidhaa jechuudha. Good. Are they heard? Are they heard? Isaan dhagahaniiru hoo? Isaan dhaga'aniiru hoo jechuu yoo barbaanne immoo are they heard? Are they heard? jechuu ni dandeenya jechuudha. Dhaga'aniiru hoo? Isaan dhaga'aniiru hoo jechuu yoo barbaanne akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. Are they win? Are they win? Isaan ni injifatu jettee yaaddaa hoo? Yookiis ni injifatu hoo? Or ni moo'u hoo jechuu yoo barbaanne are they win? Are they win? jechuu ni dandeenya jechuudha. Is it right? Wantichi waan ta'e wayii haasofnee yookiis dhageenyee wantichi sirriidhaa hoo jennee nama gaafachuu barbaanne is it right? Is it right? jechuu ni dandeenya jechuudha. Is it right? Is it right? Is it right? jechuu ni dandeenya jechuudha. Are you there? Are you there? Ati achi hoo bakka sana jirtaa hoo yookiis achi bakka ta'e wayii haasofnee utuu haasofnuti ati achi jirtaa yookaan achi hoo jechuu barbaanne are you there? Are you there? Are you there? jechuu ni dandeenya jechuudha. Are you there? jechuun ati achi jechuun akka jechuutii jechuudha. Inni kabiraan eessa turtee? Eessa turte yookaan eessa turtanii jechuu barbaanne immoo where have you been? Where have you been? Where have you been? jechuu ni dandeenya jechuudha. Eessa turte yookaan turtan jechuu yoo barbaanne immoo where have you been?
jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ani asan ture yookaan asuman ture bakka kanan ture jechuu yoo barbaanne immoo I was been here, I was been here, I was been here jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin hanga ammaatti ana waliin jirtaa? Haga ammaatti yookiin haga yoonaatti ana waliin jirtaa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaa maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Akkuma kanas isin eessa ooltanii? Isin eessa ooltanii jechuu yoo barbaannes afaan Ingiliffaa maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Don't forget to put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Good. Thank you. See you again. See you again.